Baga ayyaana irreechaa kan hora Finfinnee fi Arsadii nagaan geessan. Ayyaana irreechaa bara kanaa yeroo ayyaaneffannu weerara vaayirasii koronaa utuu hin dagatin of eeggannoo ittisa vaayirasii koronaaf ta'u gochaa ayyaaneffachuun dirqama keenya haa baanu. Ayyaana baraana irratti miiratti gaafatamummaan ittisa vaayirasii koronaa hunda hawwachuudhaan haa ayyaaneffannu. Tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif haala mijataa kanneen uuman keessaa tokko lafa namni itti baay'atudha. Kanaaf ayyaana baranaa yeroo ayyaaneffannu namoonni hundinuu eeggannoo koronaa vaayirasiif godhamu hundumaa eegaa miira itti gaafatamummaa guddaadhaan ayyaaneffachuutu nurraa eegama. Waan ogeessi fayyaa jedhe kallattii ogeessi fayyaa kaa'aa jiruun of eeggannee irreensa bara 2013 kana akka irreenfannu dhaamsa abbootii. Namoonni mallattoolee akka qufaa, dhagna gubaa akkasumas dhagna caccabsaa fi dadhabbiin nutti dhaga'amu yoo jiraanne mana keenyaatuu ba'uu baannee gaarii ta'a. Bara dhufus ayyaaneffachuuf barana vaayirasii koronaa kanarraa of eeggannee irraa ofitti himnu. Fayyaa keenya eeggachuun fayyaa uummata keenyaa eeguu waan ta'eef eeggannoo vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf goonu hundumaa gochuudhaan haa ayyaaneffannu. Nu maaskii keenya hidhannee harka keenya saamunaan dhiqannee walirraa siiqaa ayyaana keenya akka irreeffannu dhaamsa dabarsuu barbaada. Eeyyeen bara dhufu ayyaaneffachuuf barana of eeggannoo guddaadhaan haa ayyaaneffannu. Ayyaana ergaa kana kan isiniif dabarsu biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa giddugala bilbilaa yaala fayyaatti argattan Yookoo Dooktar 7024 Onesmos Nasiib Production.